Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa raawwii hojii kurmaana lammaffaa caasaa jala jira waliin magaalaa Adaamaatti qorachaara. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa raawwii hojii damee tajaajila ekstenshinii industirii fi ce'umsa teekinooloojii hanga kurmaana lammaffaatti jiru raawwattoota damichaa sarkaan jiran waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalota godinaalee fi kolleejjoonni pooliteknikaa irratti hirmaachaa jiru. Itti aanaan hoogganaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Haftaamuu Kaasaa akka jedhanitti kaayyoon gama kanaa hojiilee akkaataa karoorfannee raawwachuun cimnoota jiranitti fufsiisaa hanqinoota jiran irratti adda baafatanii irratti hojjechuuf ta'uu ibsan. Akka ciminaatti wanti milkeessine maalinni milkii kanaaf immoo muuxannoon achi keessaa horannu maalinni humna taasifachuu dandeenya. Dabalataan immoo dhimmoonni harcaanii hafanii fi maaliif akka harcaan akkamitti akka keessaa baanu mari'achuun walakkeessa waggaa irratti baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Teekinooloojiidha yoo kaafnu teekinooloojii ammas ceesifne jechuu qofa osoo hin taane teekinooloojiin qabatamaan rakkoo bu'uura hawaasaa hiikuu danda'e faana dhiyeessuu danda'uudha qabna jennee hojii hojjennu baay'ina qulqullina ariitii fi baasii gadaanaadhaan hojjenna jennee tooftaa raawwiillee kaa'anneeti jirra jechaadha. Kana malees karaa baay'ina ariitii fi qulqullina qabuun hojiilee inisheetivoota adda addaa karoorfamanii hojjetamaa jiran sadarkaa irra jiran adda baafachuu intarpiraayizoota fi intarpiriineroota horachuu irratti kaayizanii hojiirra oolchuu kalaqa babal'isuun rakkoo hawaasni qabu furuuf ta'uu ibsan. Godinaan magaalaan kolleejjiidhaan bakka itti milkoofne akkamitti akka milkoofne muuxannoo akkaataa ta'uu danda'uun hin dhiyaata jechaadha. Kana sirriitti ilaaluun keenya barbaachisaa ta'a. Tokkoon qabxii keenya gaafa laallu akkasiin kaaftanus kan barbaannu warri carraa argattanii gabaasa dhiyeessitan boqonnaa qophii irraa kana. Keessattuu aadaa hojii fooyyeffachuu, dorgomtummaa, oomishtummaa dabaluu, fayyadamummaa fi wabii nyaataa mirkaneessuun galmoota ijoo ta'uu ibsan. Boqonnaan qophii bara 2018 karoora qopheessuurraa kaasee amma raawwataa qopheessuutti maal hojjenne waan jedhu sinirraa barbaanna. Maaliif hidhannoon keenya guddaa iddoo sana waan ta'eef. Karoora sirrii yoon qopheessine daandii sirrii yoon baafanne kana qofaa miti humna nama raawwatu sirriitti yoon qopheessine gatiin qabu jechaadha. Itti aanaan daayireektara olaanaa eejensii mirkaneessaa fi ga'umsa ogummaa Oromiyaa obbo Tubbaa Maammaa akka jedhanitti raawwii hojii keessatti waajjiraalee carraa hojii uumuu fi ogummaa akkasumas kolleejjoonni pooliteknikaa sarkaa irra jiru beekuun hudhaalee fi ilaalchota jiran maqsuun fayyadamummaa uummata keenya mirkaneessuu qabna jedhan. Haalli raawwii kennaa maal fakkaata? Ciminni qabnu maalidha? Hanqinni maalidha? Godinaaf godinni maaliif garaagarummaa qaba? Godinaaf godinni garaagarummaa qabaachuun magaalli garaagarummaa qabaachuun dameelee keenya torba irratti dhiibbaa maal fide ka jedhu waa hedduu gamaggamaa turre jechuudha. Keessattuu jedhan obbo Tubbaan lammiilee leenji'aan ga'umsa isaanii madaallii ga'umsa ogummaa akka mirkaneeffatan taasisuuf qindoominaan hojjechuu murteessaa ta'uu ibsuun waltajjiin kunis raawwii gama kanaan jiru gamaggamuun kallattii gara fuula duraa kaa'uuf murteessaa ta'uu himaniiru. Urtuu madaallii qaqqabummaa rakkoo qabamoo maaltu rakkoo ka jedhuuf madaaloo jenne madaalaa 964 qabna. Madaala illee hin dhimne urtuu madaalli illee hin dhimne supervisor illee hin dhimne dhibeen eessa jira rakkoon maaltu jira atteendaasii guuchisiifnee lakkoofsa daataa sobaa erginamoo nama eegalee injee booda madaallii kennaa jirroo jenne waanuma isin waan qofa gartan jechuudha. Waltajjichis guyyoota 3f itti fufiinsaan kan gaggeeffamu yoo ta'u raawwattoonni seektarichaa sadarkaan jiran gabaasa raawwii hojii isaanii kan ji'oota 6 darbanii dhiyeessuun irratti mari'atamaa jira.